Artist Ebroo Ibsaa wallee haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa fi wantoota gidduu kana jiran illee wantoota haaraa artistoota keenya irratti xiyyeeffatu illee qaqqabannee isiniif dhufnee jirra jechuudha. Egaan daawwattoota keenya sanirraa kan eegamu immoo sabiskiraayib godhaa. Sabiskiraayib gochuun tolumaa wanta kan biraa sin gaafata ta'u gaduma kilik gochuudha. Kanaafuu sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, sheerii immoo sooshaal miidiyaa qabdanitti garagaraatti godhaa. Kun immoo artistichallee fayyaduu danda'a jechuudha. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti sin haa ceesisu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artistiin Ebroo Ibsaa wallee namoota kakaasan hedduudhaan illee kan beekamu akkasumas illee barootan darban keessatti baay'ee kan nama kakaasaa turee fi baay'ee kan nama abdachiisaa turanidha jechuudha. Sirbisaa hundisaayyuu jechuudha kan keessaallee wanti ta'ullee hin jiru jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma beekamu artistiin keenya kun dheengadda kanaa wallee bareedaa fi kan baay'eellee nama hawwatu wallee mata dureen isaa Kaamolee jedhunillee uummata bukkee dhufeera jechuudha. Walleen suni uummata bukkeetti jaalatamummaa hedduu fi beekamtii guddaa kan argatedha jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma beekamu walleen suni torbee tokkotti vi'uu miliyoona tokko galuu danda'ee jira jechuudha. Uummatis akkuma kana tiiktaak irraallee ittiin baay'ee caffaraa jira jechuudha. Uummata bukkeetti jechisaa aadaa badinni kaanillee aadaa badi deebisee jechaa jiru jechuudha. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu artistiin keenya kun sirba haaraa warra maccaa jedhuun immoo qaammee keessaa yookaan ayyaana jala kan dhufaa jirudha jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kun immoo sooshaal miidiyaa isaa jalatti maxxansee jira, dhattanii daawwachuu dandeessu. Egaan daawwattoota keenya kan inni irratti dhufu yoo gaafattan immoo chaanaalii mataa isaa yuutuubii isaa jalatti dhufa jechuudha. Yuutuubii isaa dhaqaa sabiskiraayib godhaa. Isumallee irratti Kaamolee gadhiise viidiyoon isaallee baay'ee kan bareeduu fi akkasumas wadaloonsaa yeedaloonsaa sirbisuun baay'ee tokkoffaadha dhugaa. Akka kooti tokkoffaadhaan jedha jechuudha ni dhugaa. Egaan daawwattoota keenya dhaqaa hordofaa isiniin jedha. Liinkii isaa diskiripshinii yookaan koomentii jalaan isinii kaa'a. Haxxanii ilaaluu dandeessu isiniin jedha. Gama viidiyoon kan irra qabadhe kana ture gama kiyyaan nagaatti.